Amir from African Quick Learner. Today we gonna see about common thermodynamic theorem. Chemistry grade 12 chemistry topic 3.1 common thermodynamic theorems. Common warra commonity warra yeroo hunda jiraatee mul'atu beekamu jechuudha. Common jechuun thermodynamics theorem beekamte jechuudha. Thermodynamics is come from two words which means thermo and what? Dynamics. Dynamics means motion. So dynamics thermo jechuun temperature jecha lamaan kanarraa dhufee tokko tokko gabbuunee laallata. At the end of this topic you will be able to what? Define the chemical thermodynamics kana ibsuu danda'u. What is system? System ni maali? What give example of the system and explain open system, closed system and isolated system. Isaan kana hunda classify system as open, closed or and isolated. Akkasii adda qoqqoodee jiru classified system. Kana jechuun thermodynamics jechuun maal jechuudha? Keemikaala adeemsa keemikaalaa jechuun akshinii jechuun reakshinii gaggeeffame reakshinii jennu reactant and product qabdu jechuudha. Reactant kennamaa fi wal nyaatee maasaa sangoota qabu malee product kennamu kana keessa reactant product jedhamu seera keemistrii keessatti jechuudha. System jechuun immoo ragabaa system jechuun system is in short word when we define system it means substance jechuun fakkeenyaaf amma qoodaa wayii keessa fakkeenyaaf qoodaa kana keessa wantana as keessa yoo bishaan jiraate fakkeenyaaf bishaan jira inni qoodaa kana keessa bishaan jira inni this water is in this cup jechuudha. Qoodaa kana keessa burcuqqoo kana keessa burcuqqoo kana keessa bishaanitu jira. Burcuqqoo kana keessa bishaanitu jira. Bishaan kun maali jechuudha? System. This water is system. Bishaan kana system jennaan. Garuu immoo burcuqqoon kun maali? Surrounding jedhama. Surrounding keessa marsitee argamtu jechuudha. Surrounding means it is bounded the system jechuudha. Bounded godhee jechuudha. Keessa dallaa itti ijaaree yoo itti marsee argamu kanaan surrounding jennaan. Keessa kanaan immoo system jennaan. Wateriin as keessa jiraatus milk yoo as keessa jiraate fakkeenyaaf aan yoo jiraates immoo illee yoo jiraate fakkeenyaaf qilleensi as keessa jiraate gaasiinis keessa jiraate yoo ta'e system keessa kanaan jechuudha. System jennaan system kanaan defined akkasumas surroundings jechuunis maali? Systemii marsee argamu jechuudha. Keessatti marfamee argamu kanaan yoo qabu dallaa kanaan system haala saniin example of the system kanuma maqaafnee agarsiisne kana watarii fakkeenyaaf fudhannee milkii akkasumatti aananiis fudhannee ture. Open system, closed system and isolated system jechuun immoo open system jechuun banaa qoodaan nuti amma asirratti agarsiisne banaadha. Banaa
jechuun koo cuqaallaan qabu jechuudha. Sababii cuqaallaan hin jiru. This is what open system jenna. Closed system jennuun immoo yoo isiin tun qoodaadhaan cufamte jechuudha. Yoo cufne this is closed system jennaan. Yoo cufne maal qoodaadhaan jechuun willeedhaan yoo cufame inni kun closed system jennaan. Closed system jennaan. But isolated system jechuudha. Barraada beektuumi barraada fakkeenyaaf amma barraadaan keessa namoonnis isolated barraadaan amma isolated waan ta'eef amma fakkeenyaaf tun akka birillee yaani toltee keessa jirtu jira. Akka birillee jechuudha keessa as akkatti laastikaan cufamee jira barraadaan jechuudha. Laaltanii yoo jiraattan taate jala kanatti ammaa akka laaltudha marfamee jechuudha. Namni laaltan argina. This is isolated system. Isolated system haa jechuun maaliif jenna? This isolated system inni kun ho'as qorraas maali jechuudha? Not out and not accept or in, not let in and not let out. Baasus hin eeyyamu, seenus hin eeyyamu jechuudha. Maal qorreenis temperature isaa dandeenya qabu kana this is isolated system jennaan jechuudha. Kana tokkoon kan laallu isaa guyyaaniiti. Classify the system of open adda baasii kan dubbinne kana open system jechuun isiisan maaliif fakkeenyaaf asitti kaa'amne kuni open systemidha. Open system kana keessa fakkeenyaaf amantan bishaan ho'aan jiraate keessa bishaan ho'aan kun ni baha. Bifa holqaatiin baha. Holqaan sana ammas yeroo holqaadhaan boona maali jechuudha. Holqaa sanarra yoo ilaaltanii jiraatan bishaantu jira. Bishaan holqaa sana yeroo bahu bifa qilleensaanis maas inni gas is out at acid jechuudha. Akka oowwaatti bifa oowwaatiin bahan acid akka bifa oowwaatiin bahanii saniifuu isiin maali? It's out of what? Mass and mass of the system and gas those or heat. It's out heat from the system and the mass. Kana leet godhe jechuudha. Leet jechuun hayyamuu jechuun hayyamteef inni kun akka oof maaliif dubbanaadha waan ta'eef qoodaan kun asitti gubbaa kanaan cuqqaallaa waan hin qabneef cuqqaallaan qabu bakka sanatti wanni kaasuuf hin godheemne. This is nothing. It have a cup yaani ingilifani ngabu bullee ngabu alkeessaan bishaan waan akka inni jira aara waan akkatti keessatti ngabu select godhe jechuudha. Qabuuf hayyamaaf ta'eef sababa maali? Sababa cuqqaallaan qabneef. Let's close it. Haa cufne yoo cufne sorry kanatti fasinii ta'ee yaadammaa tana open systemii waan ta'e yoo sirriitti akka fasinii ta'uuf oowwii fakkeenyaaf amma as qilleensa ho'aa jira jennee bishaan oowwaa yoo ta'e fakkeenyaaf amma aannis milk when we put in or when it's put in water or whatever it's put in, it doesn't matter. Whether it's milk, whether it's water, doesn't matter. Walau bishaanis walau aannaanis yoo ta'e kan qabu fakkeenyaaf isa danfifnee gaafa danfifnu jechuudha. Danfifnee bishaanis haa ta'u aannaanis haa ta'u inni fadhaa yoo ta'u danfifnee gaafa danfifnu kun asitti aarri irraa ba'a. Yeroo danfisaa jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf ibidda itti qabsiifamee asitti danfifamu fakkeenyaaf nama
this take it as wanni bunaa sani fudhadhaa jabanaa bunaa sani itti haa fudhadhaa kana maqaa asirratti kaafnaan akka jabanaa bunaa sani yoo qayyine cuqqaallee hin qabne jechuudha. Inni baasa jechuudha wanni kun asiin kana har'aa garuu ni gaanfa inni maaliif jennaan when we increase it waa gaafatti dhiyaanu jechuudha. Ni increase too much heat it will what boil ni danfaa jechuudha. Namu ho'i asiin irraa baanu qilleensi gaasiin ta'e asiin irraa ba'aa jechuudha. Because it's open banaa waan ta'eef ho'i immoo qaama kanaan ni ba'a. Qaama kanaan qaamaan jechuudha. Qaamaan akkasuma damee malee irraa buufne booda beekadha ammaa asirratti wachuudhaan irraa buufne booda damee irraa buufne booda jechuudha. But enclosed system keessatti garuu gaafa kun cufame danfifnee kana cufnee gaafa isaa irraa buufne jechuudha. Bitti irraa buufne keenya it's not go out gas as you when boys not let to out water or like as gas it not let in hayamuf so malif so asitti maal qabu so cufaa qabu hin hayyamne bakka oowwi ba'uuf hurkisana qabuuf jechuudha. Hurkisan yeroo ba'u yoo harka faa gubbaa qabdanii faa halaaltan taate osoo harka itti gadhaleessanii ta'uu isin hin miinetti jechuudha. Ni jiidha qaba. Jiidhi maaliif maasiidha yeroo jechuun ulfina iftiin ta'e qaba. Saniifuu sleet maas banaa keessatti garuu kun ammoo hawaasa waan hin baafneef gaasiin san bifa sanii waan hin baaneef bifa kamiin baa bifa qaama isaa kanaatiin qaama isaatiin akkasuma kun hundi oowweetuma kamillee ulleen tunis sagatti oowwee jallee kun hundi oowwee jechuudha. Bifa kanaan oowwiba. Sleet heat out not mass let mass out jechuudha. Akka maasiin ba'u ulfinni wanni seerii yeroo sana taa'ee maasiin as cuqqaalaan kun but so inni kun ammoo barraa daawwitee fakkeenyaaf daawwitanii gaafatti naqamu maali jechuudha. Tokko nama baay'isatti aarrinis immoo maasiinis immoo inni kun bakka kanatti taa'ee fakkeenyaaf barraa daawwitee kun jechuudha. Barraa daawwanii beektan jee yaada. Okay, let's jump on another expression if so the kind define state of function in the past function. Past function state function state function state it is depending on the initial and the final jechuun jalqabaa fi dhumarratti waan hundaa'u maal jechuun state function jechuun. Past function jechuun past function is depending on the past or way jettanga kana maal jechuudha. Fakkeenyaaf state function is maal state function jechuun wanta tokko reactant ta'ee fakkeenyaaf reactant wal nyaatee maal ta'a product dha. As we decompose this product decomposition is one maltu malti because reverse gaba to malta hejo. This is depending on the initial and the final or when we take it the change of volume the volume of final minus volume of initial. This is depending on what? Depending on final and initial, depending on the what state and warahanani. That one is the what state function and state is what depending on the power not past depending on the state in the final and the initial it's not depending on the position where it can hin hunduini how hin achirratti wanta dhiibbaa irratti hin qabaanne jechuudha. Dhiibbaa irratti hin qabaanne
jechuun paasiin fadhu karaa fadheen fadhu mirgaan fadhu bitaan haa ta'u. This is only depending on the what? The state. State. Don't forget. Let's pass function. Pass function is way or fageenya distance irratti depend ta'u pass function. Fakkeenyaaf amma work done is force times what? Distance. Have you seen distance? Work done is force times distance. Distance is what? Pass. Due to this, work done is what? The example of pass function. The example of what? Pass function. Okay, pass function. Okay. When define spontaneous and non-spontaneous. Okay, sorry. As it intensive and extensive. Intensive and extensive. What does it mean? Akkuma kutaa kudhattuu quba qonnaa tokko keessatti siree qonnaa tokko keessatti baratan maal jedha? Intensive jechuun is depending internal jechuun maal jechuun isaati? Fakkeenyaaf amma temperature waan tokko akkasuma density keessa kan fudhattu examples of what? The intensity. Intensive jechuun maal jechuudha seetan? Hanga isarratti hundaa'u. Fakkeenyaaf amma temperature diree qajaama yookaan temperature manaati isaa tokko fudhatannu normaalii haa ta'e temperature kana keessatti fakkeenyaaf amma watarii yoo jiraate the temperature of water is like that house jechuudha. Akkuma achitti digirii naqee 25 degree Celsius. Kanaaf normal temperature jechuudha. Normal yeroo takka irratti 20 jechuudha. 20 degree Celsius jechuudha. It doesn't matter akkuma qabu. Kan jechuun maali? This is intensive kan kanaa jechuudha. Density fakkeenyaaf amma density waraabidha maal yeroo hunda uummata kami? This is yeroo hunda jechuudha. Fadhu bishaan amma maal haa ta'u fadhu bishaan litirii meeqaa haa ta'u litirii miliyoona takka haa ta'u fakkeenyaaf dhibba takka haa ta'u dinagdeen isaa meeqa qomu bishaan litira dhibba takka jechuun litira takka gaafa ta'u maal ta'e dinagdeen isaa dhibbuma. It's not depending on the mass giseennu kana jechuudha. Heddumina isarratti hundaa'u. It is intensive. Maqummaan isaa tun ibsaa. Intensive jechuun internal identity isaa amala isaa jechuudha. Akkasuma kaasa opposite of in x jechuun ala jechuudha. Out jechuun extense jechuun extra waan qabu akka ijoollee yoo isinii jechuun koo akka isiniif malee jecha akkasii miti extra qabaa ulfina irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf amma maalli seetee fakkeenyaaf volume amma fakkeenyaaf asitti 2 liitira yoo jee volume jechuudha. Volume bishaan fudhadhuu fakkeenyaaf bishaan volume litira takka litira lama litira sadii godhanii kanaaf immoo waan tokko miti volume isaa jechuudha. Volume isaa garagaraa intensity isaa madaree hundaa bishaan fudhannoon akka isin dura walii hin dhoofne asitti maal isaati maas irratti dhimmeenniti. Maas jechuun ulfina yookaan heddumina waan sanii. Reefu hundaa intensity fakkeenyaaf volume litira 7 haa ta'u 8 isaa ta'u maal isaa ta'u density isaa
density jechuudha. Fakkeenyaaf density means rooyi wal qixa ta'a mass over volume, isn't it? Mass over volume. Kanaafuu maal jechuun kiloogiraam per what meetir cubic unitiin per density. Watarii keessi watarii maali guddatu intensity fudhate bishaan kuma takka density isaa kuma takka kiloogiraam per what meter cube. But volume isaa gaafa inni volume fakkeenyaaf litira lama yoo inni litira sadii yoo inni litira sadii amma tokko mitanii volume isaa ta'uu kana research volume is the example of what? Example of extensive property. Another extensive property we can study just energy changes, focus of our attention and the limit and the well defined part of university. Amma bartumurre topic kana sumeetu discussing 1.1 we have discussed that kana wal fakkaatu kana hafeessa walitti tokko ilaalee jump on thermodynamics. Thermodynamics is a system, maybe it's a solution in a bigger area of gas in cylinder reaction in facility engine electrochemical cell, biological cell. The thermodynamic system is maybe the solution in what a bigger jechuun godhaan is a gas in a cylinder gas cylinder solution bigger gas cylinder reaction vessel jechuun reaction vessel gaggeeffamu jechuudha. Engine is more jechuudha. Electrochemical cells, electron and the chemical anis qonna afurkeessatti barannuta biological cell is biology in the cell is a reaction. What do you call rest of universe of outside the system? The rest of universe outside the system. Fakkeenyaaf kabarii bishaan keessa yeroo yaadan qodaa bishaan keessa yeroo san maal jettee yaamta? Surrounding inni yaamta. Because energy is neither created nor destroyed. Energy mali is neither created nor destroyed. Energy hin uumamtus hin baddus. But lose gain and the what gain? Again or lose any gain and lose energy by the system must be accompanied by an equivalent loss or gain of energy in the surrounding. Accompanied jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf isaan hoogganan jechuudha. Eenyuun equivalent loss or gain of energy in the surrounding. Surrounding inni energy fudhachuu galakkisuu isaatiin hoogganama. Is accompanied eenyu energy loss to gain of the system energy isaan hoogganama. Yeroo baay'ee akkuma jenne sani eenyu surrounding kanaatu hin eeyyamini. Kanaaf loosii fi gain alaayis keessaa isa akka gadi hin baane dhorku eenyutti surrounding saniin qabamtii saniin hoogganamaa yaadate. When we define in short word, okay, there are 3 types of thermodynamics based on the boundary between the system and its surrounding. Boundary is the danga or dangis between any system. System is what? Gas is that, iron is that, bishan is that, maali jechuudha.
system surrounding itti marsee argamu san jechuudha. Sanii maal jennaani surrounding itti marsee jedhanii system jennaani kan itti marsanii malee surrounding jennaan. Fakkeenyaaf amma bishaan lafatti yoo dirruma sanatti akkanumatti bishaan dirrumatti yoo akkanumatti jiraate surrounding isaa eenyu? Surrounding isaa eenyu? Water achi naqame sana eenyu? Fakkeenyaaf boolli yoo eenyu surrounding isaa floor lafa jechuudha. Lafa akkasuma dirruma sanatti akkanumatti lafaas qilleensas surrounding isaa maaliif jenna qilleensa isa siin marsee argama lafti that is the surrounding system is what water system eenyu bishaan surrounding no qilleensas maal ta'uu danda'a lafa sanis ta'uu danda'a it's a short English usually open system is the system is exchange mass and energy. Massive energy powers. Energy is what? Energy is as it energy is like how as it was heat. So as it is how I think as heat. Energy is energy mass usually in the form of heat. Look, heat down which one with it is surround is a by known is a karaa naannoo isaatti jennu fakkeenyaaf maqaa keessatti karaa isa kanaatiin baay'ee isa kanaatiin yoo beeknu ta'e qilleensifama karaa naannoo qilleensifama asiin waan naannoo qilleensifama es keessatti yoo jedhu san naannoo qilleensifama yoo ta'u example is open system is the consisting of the following is connected on the facility. No open system is this one. No, this is open. This is closed. No, this is closed. Again, as in the catala, Mali, you found the Kiteju. Yeah, this is insulator. Insulator, it is so. How are we? Korray akka gadiin seennee fi akka hin baane godhu kana maali insulator jechuun itti soboo jechuudha. Don't forget. Sorry. A system is said to be said to be certain state or unknown temperature, pressure, volume, and mole. Observable variably one mul'atu jijjiirama mul'achuu danda'a. Don't change what with time yeroo wajjii waan jijjiiramu miti. Isaan kun yeroo wajjii waan jijjiiramu miti. An equation that relates this observable variable is called what? Equation of state and the equation of state. Kanatti amala jijjiiramummaa isaanii mul'achuu danda'u maal jennaani equation of state dha jennaan. An ideal gas equation is the example of equation of state. Example an ideal gas equation example of equation is an ideal gas of equation jechuun P V N R T. This is the formula of ideal gas equation. And this is the equation of one equation of state in 90. Thermodynamics function or expressed in quantity days determines that depending on initial and final state of the system. We jalqabaa fi dhumarratti kan hundaa'udha. Akkuma reefu dubbannes regardless of what how that condition was achieved. Akkamitti akka inni uumame hin dubbatu inni garuu akka inni itti uumame haa dubbatu maali? Regardless of how that condition was achieved. Akkamitti inni akka uumame kan hin dubbatu. It's called what state function jennaan jira. Example of
example energy, volume, pressure. Function is depending on the path. It's a path function. Warra karaa irratti hundaataan yookaan dheerina irratti warra hundaataan path jennaan. Path jechuun karaa jechuun akka deemuutu sarara fageenya jechuudha. This is a path function jennaan. Example heatiifa, workiifa. Fageenya heating is depending on the path function. Fakkeenyaaf ho'a ibidda tokko fakkeenyaaf ibidda jiru keessa sibiila gaafa keessa wanni kun asiin deema sibiila oobaa asiin deema jechuudha. It is in the past. Kanaaf heatiinis maal ta'e it is example of past function ta'e qabate. What is the property of the system? Depending on the amount of substance, amount of heddumina waan sana irratti hundaa'udha. Waan sanii wanta irratti property of depending on amount of matter present hanga maateriin san argamu jiraate eenyu intensive amount. For example, look at it. These are not depending amount of the present hanga heddumina matter irratti hundaa'u. Fakkeenyaaf re'ee fudhannee bishaan water kennuu nama fakkeenyaaf yoo litira takka ta'es litira 30 ta'es litira miliyoona ta'es densitiin isaa maal jennee humna takkaa jenna. So waan keef maali not depending on the amount hanga wanni san argamu irratti hundaa'u jechuudha. Maaliin intensive property seerri yaanni intensive property amalli intensive property. Extensive is depending on what amount of matter that present. Warra amount san irratti hundaa'u jechuudha. Heddumina san irratti. Look at the fakkeenya ilaalaa asirratti color, temperature and density. Asitti ammas wanni color jechuun fakkeenyaaf amma coloriin kun amma asitti look asitti magariisa inni kun magariisa yoo guddifnee goonee magariisa yoo xiqqaatana goonee magariisa yoo xiqqaatana goonee magariisa yoo guddifnee kana goonee maali magariisuma jechuudha. So waan irraa hin kenne not depending on the amount jechuudha. It's depending on identity jechuudha. Keessa isaati jechuudha. Amala isaa kan keessa isaati jechuudha. Kanaaf temperature isa akkasuma not depending. Fakkeenyaaf mana kana keessa wanni feetee jiraatte temperature manaa yoo 25 kitaaba tokko 26 degree Celsius one feete soo ta'e maal jechuudha. This is 25 is true. Fakkeenyaaf amma cabbii biriikoo takka bishaan gaafa qorrisiifnu waa xiqqoo goonee xiqqaa goonee iddoo takkatti yooniin qorrisiifne digirii 0 irratti bishaan ni qorra. Forget it bakka dhiisimee kana qorruu kana yoo sidira wal'ee oogusuu fudhadhu bishaan danfisuu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan gaafa danfinu bishaan xabii takka gaafa danfinu dirqama xabiin san digirii 25tti hin danfu. Digirii Celsiusii takkatti hin danfu. Digirii Celsiusii 90tti hin danfu. 80tti hin danfu. Digirii Celsiusii 80tti hin danfu. Digirii Celsiusii nyaata jechuudha dhibbaan akka bishaan gatti danfu. Xiqqaan kunillee gaafa litira takka ta'u digirii Celsiusii dhibbuma takka gaafa litira miliyoona takka ta'u digirii Celsiusii meeqatti dhibba takka. Yuugaammi na hubattanii jirtu kana wanni jiru is not depending on the amount isiin kanaaf heddumina isaan irratti danda'an qabu. Eenyu intensive extensive garuu heddumina isaaniitti rakkata yoo
akkasii galu yoo dubbatu isa property is depending amount of the matter heddumina waan san irratti maatarii san irratti heddumina maatarii san irratti hundaa volume means energy internal energy mass kan gara ulfina kiloogiraama takka maantanii yoo ta'e kiloogiraama lama hojjetu it's different volume is ammas litira tokko ta'e fakkeenyaaf bishaan litira lama hojjetu volume isaa I didn't say density. I said what? Volume. Volume is a density. So volume is different. But density is what? It's the same. Whether it's 1 billion, 1 trillion is otherwise. It's not depending on amount. And then today intensity, extensive is depending on the amount of the matter. Depending amount of the what? The matter. Matter rate volume pressure is pressure. Okay, kana qabanne kana waan kan raawwatudha. Waan dhaggeeffataniif obsaan galatooma. Kan turaan raawwatu.